gaafii kana isuma dhugaa naa deebista. Gaafii akkamiin gaafatta beekta? Gaafii personaalii ta'e gaafii deebii qabu gaafadhu malee gaafii deebii qabna. Gaafii deebii qabus gaafadha kaa. Ayyee na gaafadha. Gaafii nan si gaafadhu. Adam dhugumaan fuudhuu hedda Nasraa. Ani yoo Nasraan fuudhin ani addunyaa kanarraa balleessuu deemaa raayyuu bara. Oromoo salphannee. Fakkaatu ta'aa jira. Mee wallaahi jedhe. Yoo Nasraan fuudhin ani maal godhaa jira deddeemasii fayyaa qabdu maati. Wallaahi jedhime wallaahi fuudhuu deema jedhime. Adde diyeqaata walii gallee nuti warra gursum guutuudhaan sodaadhanii amma booda warra gursum guutuu kabaji bakka agarteetti. Oromoo biyya salphannee bakka dubbiin dhumattee akkama waatu jira Oromoo biyya. Qaxalee mara abbaa barbaade qaxalee mara tadarabootan teeti tasii madaaltu gadi dhaabnee sitti fuuna abbaa barbaade sitti fuuna. Dubartii abbaa barbaadde asirra janajjanii wallaahi irraan badini kaleessa baay'ee na gaddisiiftee akkasitti aartee gastii kiyya keessaa wallaahi irraa bahuu kan kee baay'ee na gaddisiiftee kaleessa abbaa barbaadde waa tokkotu jira nama uummanni Oromoo namni 900 na dhageeffadhu biroo na dhageeffadhu biroo please biroo na dhageeffadhu please biroo na dhageeffadhu. Ati ilma si komandooti tokkicha waaqa guutuuti ilma leenjisoo dhiigaati ilma nadhii gammadaati abbaa waaqa badallee of eegale biraazar dhageeffadhu si jaalanna si kabajina asirra nu jirta respect abbaa fedhe jaalatu. Gubande zara idaro. Dage. Kadale dubar intala barbaadde kadale mara laalle sitti fuuna tasii madaaltu kan kabajaa qabdu. Kana biyya takka waamte sin sadi awwaattu. Wanna keessa dagatti tiktokii kana keessa akka barbaadde burraaginaa nyariga. Yaa tiktookii kana keessa akka barbaadde gara barbaadde utaalii gara barbaadde burraaqi dubartii abbaa barbaadde oloo fi ta barbaadde gadoo fi ta barbaadde achi oo fi akka barbaadde waliinaa sayi mata dhufee gadi qabatini. Biraazar anatu dhaabee si fuudha wanna sodaatu tokko hin jiru akkanallee jettee jechuudha. Sin jedha qoleeturii akkuma kan keedha yaddo akka barbaadde akkuma keedha yaddo okee. Okay, eessarraa dhaamsa kana naa dhaamartu. Garuu ammoo jechuudha waan sin jedhu Nasraa obboleettii tiyyaa hin jaaladha hedduu miskiina nama hedduutu muudiitti qabatee abbaan abdiillee muudiitti qabatee akkasii miti barsitu dogongore afarsaa abbaa feete keessa fiigi kana hin jiraadhu kaayiroodha dhaamsa kana kaayiroodha abbaan abdiillee akkasitti faarsaa ture abbaan abdiillee jilbaan lafarra oofee waan hin goone hin qabu akkasuma argitee ustaazib saallee jaalatteetiini qaama qalbii hundaan jaalattee warri baalee hundi qoosii surree kanan fedhu ofirra deebisanii abbaan abdii argitee akkasi jilbaan oofeetiini intala biraa fuudhee jireenya mataa isaa jiraataadha. Isuma dhugaa sin jedha wallahi qalbii mucatti kanaan cabsin yoo hin fuudhini ammatti him amma sin fuudhu jedhe itti himi. La anakkas taanaan dhiisee jira eega abbaan abdii oofee waa'ee kana dhiisee jira dar. Abbaan abdii barin fuudhee bar jechuun waa fuudhee marin fuudhee bar online makana irratti asii achi oofee gara oofee jilbaan lafarra oofee achi asin telegram beellootti godhatee fuudhee bar. Wallahi bara daa gara goone tiktokii irratti kala. Amma Oromooti maal taatan taaptaan maaf naan godhina maaliif taaptaan naan godhina Oromooti respect Oromooti. Ergaatti jettee abbaan abdii lafarra oofee hanquban qabu ustaaza jaalattuu ni yaadan.
Biroo dhagay ani obboleetti tan ta'eeti respect hedduun si jaaladha hedduun si kabajaa waan fedhellee taanaan mataa kan kee gasiin cabini ta barbaanne sitti fuuna angaruyyuu kaayyoo qabaa siif hin ta'u nama jaaladde qabaa ta barbaanne sitti fuuna intala ajaa'ibaa tana siifidha intala ajaa'ibaa ta barbaadde laallattee fuuta jechuudha intala ajaa'ibaa tana siifidhaan ishii na aman ani intalli kutaa kan keetii intalli gamda kan keetii ta barbaadde siifidha ishii waan kana viidiyoo na ibaa goinaa ta'an jiru adeessa dhalattee sila baadiyyaa dhalatte moo magaala ilma baadiyyaati magaalaa himattasiisa ebar silaayyuu magaala baadiyyaa isa himatte baadiyyaa gandi keenya sun duruu ni beektaa icciiti kan kee gadi baasaa qajeeliin madu bakka itti dhalatte baadiyyaa dhaladheeni magaalaa guddadhe garuu baadiyyaa ta halkan wannoo keessa daaraa keessa udananii kanii ganama gatan sammoo lakki isittiin guddadhe jechuudha. Ta halkan daaraa yala udananii ganama gatan san lakki an baadiyyaa dhaladhe magaalaa guddadhe takkaayyuu waan shaashamannee jettu kan bar namni ittiin qaanfata bar namni maqaa ol kaasa shaashamannee yeroo jalqabaatiif jechuudha ana intala shaashamannee jedhee moggaafate ana bar beektaa waan kana garuu taakirraallee baduu ni dhufa kanaaf I'm sorry happen guys tap godhaa kanaafuu baay'ee tokko intala wayii siifidaa tana laalladhu siif hin taatu sun tana fuudhi kunoo tana siidha mul'ataa jirtu Oromoon argaa jiru mul'ataa jirtu Oromoon arge guys argaartanii argaa jiran ni mul'attu mul'attu maal jechuun mul'attu jechuun ni mul'attu kaa mul'ataa jirtu maal jechuun obboleessa kiyya qaxalee mara burtukaana akkanaa mara ta barbaadeetiin jedhe sitti fuudha. Laal haqa dubbatuuf mul'ataa jirtu ani fuudhullee haa dhabu garuu istaayiliin anamma kaniin barbaadu duraan. Laata hajjabattee qaama ofii sattarattee rabbiin kenna subhaanallah wa ta'ala qaama keessan sattaraddaa jedha. Anuuyyuu baqara surree uffadhu surree sanii mummuree gatee argite. Surree sana akka gatee argite rifeensa sana akka gatee argite rabbiin kenna subhaanallah wa ta'ala sattaraddaa jedha. Amma tanaafuu bakka ustaaziin satti heerumuu qabda. Kanaafuu jechuudha brother respect na dhageeffadhu. Intala tana fuudhi tana sii ta'a. Waan fakkaatu argitu boqoo isii ilaal dumbushee bareeddu intala kabajaa qabdu. Filam takka mul'attu wanna kabiraa jijjiirmee suura mul'ataa hin jirtu. Kabiraa hin jirtu. Konfidan.